Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka funi kabajamtoota daawwattoota Asha Inda Kadirtu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya deebinee dhufnee irraa kabajamtoota daawwattoota keenya guyyoota muraasaaf osoo viidiyoo isiniin hafne jechuudha dhiifame isiniin jecha. Tokkoffaa Ramadaanaa lammaffaa mootu haaluma tokkoon haalli osoo nu mijaa'in viidiyoo osoo isin waraabii yookiin immoo odoo isin nagaa isin gaafatin yeroo dheeraaf turre irra Ramadaana kana keessa Ramadaan isin yeroo jalqabaatiif dhufaa jirra jechuudha. Sila jalqaba irratti ture baga isiniin gahe jechuun ammallee ni danda'ama. Ji'a Ramadaanaa kana baga isiniin gahe isiniin jecha kabajamtoota daawwattoota keenya warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara chaanaalii keenyaa kootaa jechaa isin simanna. Warroonni maamila keenya taatan immootu hiriyoota keessaniif akkuma san immootu maatii keessaniif share godhaati viidiyoon keenya maamiloota keessan hiriyoota keessan bira akka ga'u isiniin jecha. Asha Inda Kadirtu meeshaalee haaraa adda addaa meeshaalee mana keessaa kamiyyuu jechuudha. Meeshaalee mana keessaa waan akka farniicharii, meeshaalee akka elektirooniksii, firiijii irraa hafee meeshaalee kamiyyuu jechaadha kan mana ilma namaa kana kan itti fayyadamuuf barbaachisu kamiyyuu dhiyeessuudhaan mana keessanitti isinii galcheetiin akkaataa teessuma isaatiin kan boota isinii qabsiifnee ka algaa bakka algaatti doolaabatti TV staandii akkasumas meeshaalee kamiyyuu boota isaa qabsiifnee Arabiyaan Majlisii bakka Arabiyaan Majlisitti qabsiisuudha qabnee isinii rattamnee isin gammachiisuudhaan beekamna. Ammallee hojiin keenya akkuma itti fufetti jira jechuudha. Guutuu Oromiyaa keessa naannofnee bakka isin barbaadan mana keessan isin lakkaanee Arabiyaan Majlisitti galchine akkuma kana mootu doolaaba girgiddaa haala kanaan isin galchine meeshaalee isin barbaadan mana keessan guunnee isin eeguudhaaf wayita biyya alaatti isin galtan mataa qulqulluudhaan dadhabbii keessan hara itti galfata bakka isin itti jettan isiniif qopheessuudhaaf akkuma kanaan dura waadaa galletti akkuma itti fufnetti jirra isinirraa kan eegamu duwwaa 9 jechuu bicha isinirraa eegamu duwwaa 9 77 69 66 50 jechuudhaan lakkoofsa bilbilaa kennan nu bilbiltanii gama waasaapii telegiraamii fi iimoodhaan dhuftanii isin keessummeessinee isiniif bituu dandeenya jechuudha. Ammaan har'a meeshaa obboleessa keenya asumaan viidiyoo waraabaa jiru kana firoomsaa jechuudha. Firoomsaa Kadir abbaan isaa Muksheekooti maqaan isaanii jechuudha naan waan biratti osoo hin ta'in. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenyaa inni illee asumaan dhufee yaadallee nu kenna. Meeshaan isaa kun yeroo hojjetamu jechuudha. Tokkoffaa kun waan adda isa godhu keessaa girgiddaa qumsaatinidha. Girgiddaa qumsaatiin yeroo hojjetamu akkaataa teessuma mana isaatiin lakkaa'amee fi haala kanaan hojjetameef jechuudha. Akkuma argaa jirtan asirraa ka'ee hanga asitti meetira 2 fi gara 40ti. Oleen isaa gara meetira 2 fi 8ti. Girgiddaan isaa achirratti dhumataa jechuudha. Girgiddaa qumsaatiin kun wanni adda isa godhu qumsaatiin irraa jechuudha. Tokkoffaa akkaataa haala teessuma mana isaatiin saaloonii isaa yookiin iddoo manyitaa isaa lakkaa'amee fi hojjetameef jechuudha. Lammaffaa immoo muuyni irraa hojjetame illee immootu kan kanaan dura hojjetaa turreedhaan waan adda isa godhuudha jechuudha. Akkuma argaa jirtan kan osoo bishaan feetetti naitte osoo mootu akka feete goote kun meeshaa wannaa miti jechuudha. Laamneetii yookiin immoo muka biyya alaata irraa hojjetame jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Akkuma argaa jirtan kana kun gubbarraan firoomsaan baay'ee dheeradha. Haadhaminaa isaanii dheertuu taayatti fi gabaabduu ta'anii isaanii ani hin beeku. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa firoomsaa wambarii kaa'aaf jechaa jira. Asiin immoo iddoo nama argaa jirtan kun iddoo gara mana shaawar-beetii yookiin immoo iddoo mana qulqullinaa ittiin seenadhiina. Kun haaluma kanaan keessa qulfii qaba jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa yeroo seene qulfii irratti qollofamee akkanatti pirees godhamee banamuudhaan cufama jechuudha. Itti aansuudhaan kun balbala meeqa qaba jechuudha. Abbaa balbala 4ti. Qarshii 50,000 hojjetameef jechuudha yeroo sanitti firoomsadhaaf. Nin tokko gorreen firoomsa. Kanaaf egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa Ashaan kaameraamaanii ta'uudhaan yaadan immootu na deeggaruudhaan nu duuba jirti jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana keessaan madardaraa qaba. Madardaraan isaa haala kanaan hojjetameef jira jechuudha. Iddoo mootu uffata adda addaa itti fannisan waan akka uffata suufaa uffata mootu deebisaadha manaa isaatti fi meeshaalee tokko kan fannifamu itti fannisan hojjetameef jira jechuudha. Bifa kanaan bifa baay'ee quality ta'een meeshaan kun bifa addaatiin hojjetameef jira. Kana bichaa miti firoomsan yeroo ajajatu TV staandii isaa akkaataa teessuma mana isaatiin laalee TV staandiin kun mana kiyyatti iddoo teessuma mana kiyyatti naa gala jechuudha. TV staandii kana hojjisiisee jira jechuudha.
akkuma argitan tiiftaan kun balbala meeqa qaba tokko lama gara balbala 5 jaha qaba jechuudha. Isallee haala kanaan bareechinee fi isa kana wajjin maachii goonee fi jechuudha. Qulfiiwwan isaa kun maachii godha. Haalli dibaa qalamii isaa kunillee iddoo adda addaatti maachii godha jechuudha. Kana bichaa miti algaan isaa hojjetamee mana jiru jechuudha. Doolaab isaa kana wajjin wal fakkaataadha. Miti firoomsa. Kanaaf haala kanaan hojjennee fi jirra jechuudha. Firoomsan immootu akkamitti dhuftee ajajattee akkamitti immootu meeshaa kana maalitti akkamitti ilaalta kan jedhu yaada nuu kennita. Haal tokko sinna feera. Ayyi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota Ashaa Indaa Kadir. Baga nagaan Ramadaan illee ittiin isin ga'e isiniin jecha. Akkuma beekamu kunoo ani isaan hin beeku onlaayiniidhaan maatiin ajajanii achi booda asuma Adaamaa jiraata Adaamaa ta'a. Hin beeku ture amma kun wal barannee meeshaa isaaniillee hedduu jaaladhe waan ajajameen alatti kan hojjetame. Kanaaf akkuma anaaf bareechisan kanatti isiniifis ni bareechisan jedhee dhaamsa asumaan kan isinii dabarsu. Warroonni meeshaa akkana barbaadan dabalatee algaa wantoota amma isaan isin himan kana hundu wanti silaa argamuun kanaan alatti kallattiidhaan yoo ilaaltan hedduu waan bareedu waan ta'eef kanaaf ajajadhaa isaaniinillee wal baradhaa akkasuma immoo isaanis jajjabeessaa isiniin jedha. Hedduu natti toleetiin jira hojiin isaa wanta silaa ani yaadeen alatti naa hojjetame waan ta'eef keessanis akkanumatti akka isinii tolchan sirrittiin kana caala akka fooyyessan abdiin qaba. Kanaaf fayyaa ta'aa jabaadhaa isiniin jedha. Firoomsaan guddaa galatoomii maaliif tokkoffaa nu jaalattee gama keenya kabajjee gama keenya dhufteetiin meeshaa kana nurraa xalabattee ammas immoo eega xalabattee ijaan argarteen booda gammachuu sitti dhagahame nu ibsuu keetiif guddaa galatoomii jecha nullee si galateeffannaa ammaan ani xumuree jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.